Maqaan koo Mul'ishuu Agirmaan jedhama. Kanan dhufe ganda dirree nageenyaati. Iddoo bokkuu shaniitti leenji'aa turre. Asitti immoo ga'umsa kan jedhu madaalii ga'umsa keenya asitti agarsiifne baay'ee gaariidha. Nama gammachiisa. Hunduu akkumatti baratee akkuma keenya kanatti dandeettii ofiitiin yoo darbe baay'ee gaariidha. Balaarraa illee waan hundaafis akkatti iddoo kana dhufanii ga'umsaa fudhatuun isaa baay'ee barbaachisaadha. Baay'ees gaariidha. Baay'ee nama gammachiisa. Isaanis haala gaariidhaan nusimatanii kan kafalu qabne teelee birriidhaan kafallee qarshii kafalaan teelee birriidhaan kafallee haaluma gaariidhaan nuti keessummeessa. Sagantaan teelegiraamidhaan ba'a. Karoorricha ilaallee teelegiraamidhaan dhufnee formaata keenya fudhannee ሳራ ቴድሮስ የመጣሁት ከዚሁ ከአዳማ ነው። መንጃ ፈቃድ ግብር ለመክፈል መስተንግዷቸው በጣም አሪፍ ነው። ያወጣሁትም እዚህ ነው። በጣም ጥሩ መስተንግዶ አላቸው እና ሳንጉላላ ህብረተሰቡም ሳይጉላላ ነው እያወጣን ያለ ነው። ለኔ ጥሩ መስተንግዶ ነው ያገኘሁት። እንደምታየው ህብረተሰቡም ጥሩ መስተንግዶ ነው፣ የተቀላጠፈ መስተንግዶ ነው እያገኘ ያለ ነው። Maqaan kiyya Ahmad Gannaa jedhama. Iddoo nalatu iyyaa ganda Kakarsaa Shaarbee jedhama. Haalli barii barsiisuu haalli itti keessummeessuu baay'ee namatti tola. Baay'ee nama gammachiisa. Haaluma kanaan itti haafufanii galata guddaa jechuu barbaadeeti. Baay'ee namatti tola. Haaluma kanaan itti haafufanii. ስሜ ዳኝ ተካ ይባላል። ያው ከዚህ ከሰቀቀሎ ከአዳማ ነው የመጣሁት። እዚህ መንጃ ፈቃድ ለመውሰድ መስተንግዶ በጥሩ ሁኔታ ነው ተስተናገርኩት። ያው በተሳካ ሁኔታ ትብያለሁ። Maqaan awwala baay'ee asallama naaf dhufe migira asii manjaa faqaada sirreeffachuuf dhufe aadaa awwala baafadhee ture sirreeffachuuf dhufe dogongorallee baay'een qabu umrii irratti ala deemuu fi umrii irratti xiqqoo waan ta'e san sirreeffachuuf dhufe baay'een itti gammade baay'ee isaan illee nama keessummeessanii baay'een itti gammade. Giddugalli keenya giddugala mirkaneessa ga'umsa konkolaachistotaa fi teeknishaanota eejensii geejjiba Oromiyaati. Giddugala kanatti kenna tajaajila gurguddoo lamatu kennama. Innis tokkoffaa mirkaneessa ga'umsa konkolaachisaati. Inni lammaffaan leenjii teeknishaanotaati. Kana yeroo jennu teeknishaanonni eejensii geejjiba Oromiyaa keessa hojjetan akkasumas dhaabbilee leenjii konkolaachisummaa guutummaa biyyattii keessa hojjetan kanneen teeknika konkolaataa wajjin wal qabatanii dhaabbilee sakatta'aa konkolaataa irra hojjetan baay'een isaanii giddugala kanatti kan isaan leenji'an. Haa ta'uutii hojimaata kanaan dura tureen tajaajilli kanaan dura ture karaa adda addaatiin yeroo itti harkifataa ture ni mul'ata. Abbootiin dhimmaa keenya kaffaltii wajjin wal qabatanii tajaajila kamiyyuu mana kana keessatti tajaajilamuudhaaf kanaan dura baankiidha deemamee kan kaffalamaa ture. Kan baankiitti kaffalan immoo dhufanii asitti nagaheedha kan isaan buufatanii nagahee sanaan tajaajilamaa turanii.
yeroo ammaa kana garuu ejensiin geejjiba Oromiyaa Itiyoo Telekoomii wajjiniin walii galuudhaan karaa teeleebiriidhaan kaffaltiin tajaajilaa hundumtuu akka inni teeleebiriidhaan raawwatamu taasisee jira jechuudha. Kan biraan dhimmoota maxxansa eeyyamaa wajjiniin kan wal qabatu jechuudha. Maxxansi eeyyamaa rakkoo laamineshiniin kanaan dura ture, rakkoo dhiyeessii kanaan dura ture, ejensiin geejjiba Oromiyaa furee tarkaanfiin fudhateen tajaajilli amma kennamaa jiru kan kanaan dura kan eeyyamni yeroo kennamaa ture, turtii ji'a 3 kennamaa ture gara torbee lamaatti achi deebisuun amma immoo fuulii dhiyeessiin hundumtuu karaa hundumaa waan nu guutee jiruuf giddugalli keenya eeyyama konkolaachisummaa nama qormaata dareef dirree xumuree gibira isarraa eegamu kaffaltii mootummaa isarraa eegamu raawwateef guyyaa 3 gidduutti jechuudha kan nuti eeyyama namaa maxxansaa jirru. Kun immoo tajaajila keenya daran si'ataa akka inni taasisu gochaa jira. Kana duwwaa miti dhimma maxxansa wajjin wal qabatee namoonni eeyyama isaanii international godhachuuf gara giddugala keenyaa dhufan akkasumas magaalota godinoolee fageenya qabanirraa raadiyeesiin isaanii yookaan immoo daangaa magaalaa Adaamaatiin alatti warra dhufan immoo tajaajila guyyaa tokko kennaafii jirra jechuudha. Egaa fuulduratti tajaajila keenya daran kana caalaa dijitaalaayiz gochuuf hojiiwwan hojjetamaa jiran hojii bal'aatu jira. Isaan keessaa ammas dhimma kaffaltii wajjin wal qabatee fuulduratti namni tajaajila nurraa argatu mana isaa taa'ee akka inni argatu gochuudhaaf ejensichi xiyyeeffannoodhaan hojjetaa jira jechuudha. Kaffaltiin barbaadamu, koodiin barbaadamu hundumtuu SMS'dhaan akka inni bilbila namaa irratti galu namni manuma isaa taa'ee kaffaltii isa barbaachisu kaffaltee otoo as hin dhufiin kaffaltii isa raawwate mana kana gaafa dhufu giddugala kanatti tajaajila qofa tajaajilamee akka inni bahu gochuudhaaf immoo karoorfannee hojjetamaa jira. Siistamni kana hundumaa of keessatti qabatu siistamni haaraan diiveloopi ta'ee oomishamaa jira. Tajaajilamaan kamiyyuu karaa qulqullina, karaa ga'umsa qabuun tajaajila mana kanarraa barbaadamu tajaajila guutuu si'ataa fi dhaqqabamaa kennuudhaaf cimnee kan hojjennu jechuun barbaada. Galatooma.